Hayyee harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota chaanaalii keenya chaanaalii Abbutek kanneen biyya alaaf biyya keessa teessanii qophii keenya daawwatan nagaa jirtu. Ani nagaa kootii galata Waaqayyoo. Egaan guyyaa viidiyoo baay'ee bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhe keessumattuu warra Itoophiyaa keessa jiraataniif yeroo ammaa biyya keessa jirtaniif jechuudha. Egaan yeroowwan muraasaaf toora YouTube keenya irraa fagaannee turuun keenya ni yaadatama. Kunis rakkoowwan tokko waan jiraniifidha jechuudha daawwattoota keenya. Yeroo ammaa kaasnee onlaayiniitti isiniif deebinee jirra. Dhiifama guddaa isiniin jenna. Guyyaa irraa akkumaan oolmata dura irratti ibsuuf isiniif yaalee wanta haaraa ethio telecom dhiyeenya kana gadhiisan isin agarsiisa. Innis paakeejii dogoggoraan kan interneetaa bitattanii gara sagaleetti deeffachuu barbaadan kan sagalee bitattanis kan interneetaatti yoo deeffachuu barbaadan yookiis immoo fakkeenyaaf qarshii 5 qofa qabdu yoo ta'e qarshii 5 qofaan sagalee kan birii 5 bitattanii sagalee masana bakka lamatti hirtanii jechuudha. Sagalee erga bitattanii booddee kan interneetaa sagalee muraasan bifattanii sagalee sana fakkeenyaaf yeroo ammaa birii 5 daqiiqaa 20 natti fakkaata. Fakkeenyaaf daqiiqaa 10 interneetitti deeffatanii daqiiqaa 10 immoo sagaleetti deeffachuu ni dandeessu. Amma isteepiin hojjedhu na hordofaa daawwattoota kiyya. Egaan poonii keessan erga bantanii booddee amaluma baramaa ethio gabataa jechuudha. Achumarraan deemtu karaa ethio gabataa jechuudha. Erga kun process godhee isiniif deebodee kun lakkoofsa 5 irra kan jirtu kana lakkoofsa 5 irra kan jirtu kuufamoota ani qabu oromeffatti deebistanii akka kanatti fayyadamuu dandeessu. Lakkoofsa 5 irra kan jiru kuufamoota ani qabu kan jedhu cuqaastu jechuudha. Lakkoofsa 5 sana booddee erga inni kana process taasisee isiniif deebodee jijjiirraa kuufamaa gootu jechuudha. Lakkoofsa 3 jijjiirraa kuufamaa gootu. Jijjiirraa kuufamaa gootanii booddee fakkeenyaaf kun lakkoofsa tokko interneetii irraa gara sagaleetti jira. Lakkoofsi lammi interneetii irraa gara ergaa gabaabaatti. Fakkeenyaaf mallattoo meslaalee kan riqicha jennu kana gootanii lakkoofsa 3 achi kan jiru ni ilaaltu jechuudha. Lakkoofsi 3 kun sagalee irraa gara interneetaatti, sagalee irraa gara ergaa gabaabaatti, ergaa gabaabaa irraa gara interneetitti wanti hundumtuu asala jira jechuudha. Isin amma barbaadan amma wanti isaa gashitu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf sagaleen interneetii sagalee irraa gara interneetii godhachuu barbaadan lakkoofsa 3 erga gootanii booddee edda isa kana seendi gootanii booddee amma wanti ergituu fi sana booddee isiniif jijjiiruu hin danda'a jechuudha daawwattoota kiyya. Egaa viidiyoon irraa qabadhee isiniif dhufe kanumadha. Guyyaa biraa viidiyoo kana caalaa bareeduun walitti ni deebina. Egaa daawwattoota keenya chaanaalii keenya subscribe gochuun nu cinaa akka dhaabattan asumarraan isin gaafadha. Waan daawwattaniif guddaa galatooma. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Bye bye.